akkamittiin wanti raammoo fakkaatu kunii fi wanti xiqqoo walitti dhufanii nama ta'an akkamitti uumamne ani nama Naafiyaa Dr. Naafiyaa Ligeetu isinis akkatti uumamtan beektu dhugaan isin jedha akkaataa itti uumamtan utuu bartanii baay'ee galateeffattu salphaatti dhumne jechuudha dhumti keessanii gabaabadumatti akkuma argaa jirtan suuraa irratti kana fakkaanna turre gadameessa keessa yommuu ture so guyyaa irraa kan waliin ilaallu dhalli namaa jalqaba akkamitti gadameessa keessatti uumama wanti raammoo fakkaatu kun jetti tokko yeroo darbe waa'ee isparmii seeliin maal akka ta'e isinitti meera isparmii jechuun kaa jechuudha isparmiin kuni maal akka ta'e itti agarsiisee naan guyyaa tokko waanuma raammoo fakkaatu kanatu waan akka raammoo akkasitti munyuqtu kanatu nama ta'a dhuguma hin sobdaanaan jetti nama ta'e itti agarsiisee naan so video guyyaa irraa ilaaltan video kan irraa addadha hanga dhumaatti suspense tatanii video ilaaltan waan ta'eef dhalli namaa akkamitti uumamee amma kana ga'ee asee deeme gadameessa keessatti turtii gadameessa keessatti guyyaa 280 daa'imni tokko dabarsu video daqiiqaa 5 jaan hin caalle yookiin daqiiqaa 2-3 hin caalle keessatti isiniif fixa jechuudha noordofaa garoo dursaati warri qubni keessan fayyaa ta'e qofti qubni keessan fayyaa ta'e like gochuudhaan jalqaba noordofaa isinin jennaa egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu qaamolee wal hormaataa keessaa dhiiraa keessaati cidhaanni isparmiin kan oomishamu sanyiin dhiiraa kan oomishamu cidhaan keessatti isparmiin maal fakkaata kan jedhu akkuma argaa jirtan kana fakkaata viidiyoon immoo maal fakkaata kan jedhu isinitti agarsiifna isparmiin dhiira keessaa boqu isparmiin dhiira keessaa boqu akkuma argaa jirtan warra wanti yaa'aa jiru kun wanti dhangala'aa jiru kun goondaa wayii kun immoo wanta xixiqqoo adii isinitti fakkaata isparmiidhaan kun dhiirri tokko yeroo wal quunnamtii saalaa ijaakuleet godhu yookiin yommuu isparmiin irraa ba'u sanyii sana keessa dhangala'aa sana keessa isparmiiwwan hanga miliyoona 200 jiraachuu danda'udha. Miliyoona 20 hanga miliyoona 200. What? Oh my god! Wow! Yeroo tokkotti dhiirri tokko isparmii miliyoona 160 hanga 200. Dhiirri tokko isparmii hanga miliyoona 200. Miliyoona 200 jechuun waan salphaatti fakkaatana. Baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 100. Kana jechuun utuu isparmiin sun sanyii hundumaa cabseetii uummata Itoophiyaa dachaa lama ulfeessuu danda'a jechuudha. Dhiira tokko takkaatti uummata Itoophiyaa kana uummata Itoophiyaa guutummaa isaa ulfeessuu danda'a jechuudha. No, God, please, no, no, no. Adeemnu walii ilaallu isparmiiwwan kun dhiira keessaa yommuu ganneemu directly qaama saalaa dubartootaa keessatti dhangala'a. Inni bal'aa bakki kun bakki argitan kun qaama saalaati. Kun immoo gadameessaaf qaama saalaa gidduu immoo kan balbala gadameessaa kan ta'e cervix kan jedhu jira. Kan argaa jirtan kun jechuudha. Isparmiin qaama saalaa dhiiraa keessaa dhangalee wattaaddaroonni ammi kun humni addaa kun guutummaan isaa qaama saalaa dubartootaa keessa dhangalee jechuudha. Mee dhangalee eessa deema? Isuma kanatu deemee nama ta'amu. Amma kanatu isparmiin amma kanatu dhangalee isparmiin amma kanatu achi keessa jira. Warri kaan eessa bu'u? Kan isin dhibu isparmii tokkodha kan hanqaaquu cabseetti seenu. Garuu isparmii warri kaan eessa deemu kan jiru ilaalla. Mee waliin ilaalla. Akkuma argaa jirtanii isparmoonni hedduun baay'inaan hedduu kan ta'an kan jaarsi jira, daa'imni jira, dulloomaan jira, cimaan jira, kan xuncaa qabu jira, kan borci qabu jira, kan miila nama qabu, kan miila shababaas keessa jira. Kun hundumtinuu qaama saalaa dubartii keessaa gara maalitti galaa jiru? Gara gadameessaatti. Bakki argitan kun gadameessa jedhama. Bakka gadameessaa seenaniiru. Seenaa jiru. Lok akkasatti fiigan. Wal dorgommiidha. Yaa Abbabaa Biqilaa. As keessaa Abbabaa Biqilaa ni jedha. Dorgommii maaraatoonii yoo ilaaltan maaraatoonii irratti nama meeqatu hirmaatan? Namoonni hedduu wal faana. Mee ilaalu. Eessa deemaa jiru? Akkuma beekamu qaamolee wal hormaataa dubartii keessaati gadameessi jira. Fakkeenyaaf amma akkasii yoo dhaaban akkasii yoo turre asiin maal jechuudha kuni ujummoo gadameessaati. Harki kun immoo maalla? Harki kun immoo ovaariin yookiin qopheessuun hanqaaquu immoo qofaatti ba'ee jira gara kanaan jira. Kanaaf hanqaaquu ujummoon hanqaaquun kun akkuma argaa jirtan piikcharii irraas akkuma argaa jirtanii bakki kun yeroo kana maal godha jechuudha hanqaaquu yeroo qopheessu fuudha jechuudha. Fuudhee
ujummoo gadameessaa keessa darbaa jechuudha. Akkuma viidiyoo irraa argaa jirtanii viidiyoo irraa akkuma argitanii hanqaaquu sana fuudha jechuudha. Fiimbree kan jedhu sun hanqaaquun suni yeroo hanqaaquun qophaa'utti hanqaaquu sana fuudha jechuudha. So gara gadameessaatti dhufa ujummoo gadameessaatti jechuudha. Kanaaf ispermoonni kunniin eessa deemu? Kan isin baay'een isaanii qaama saalaa dubartoota keessa waraanni jiru waraana isinitti fakkaatan. Kan baay'ee isaa dhangala'aan furdaa qaama saalaa keessa dubartootaa keessa qabeen isaa eessa deemta kottu jedhee qaba. Kottu eessa deemta jedhee qaba. Eessa deemaa jira kottu jedhee qaba. Kaan immoo enzaayimiin kan wantoonni garaagaraa asiidiin qaama saalaa dubartootaa keessa jiru lubbuu baay'ee nu jalaa fixaa jira. Ispermii baay'ee karaa tamsaa. Kottu eessa deemta jedhee qaba. Ati immoo kaan immoo ni humna hin qabne immoo fiigee inni dulloowwan ni jaarsi bira dhabee kufu. Inni shafaafa morfooloojii sana isinii galanii akkasuma hubattaniif isinitti mara. Kaan immoo maal ta'a deemee dadhabee jechuudha. Misaayilii qaama saalaa dubartootaa keessa jiru misaayila sirriitti fakkaatu. No! God, please, no! No! Misaayila jabaatu jira achi keessa. Kanneen keessaa miliyoona 100, miliyoona 200, miliyoona 50, miliyoona 20 ta'uu danda'a. Kanneen keessaa kan deemanii hanqachaa deemu. Maaraatoonii yoo ilaaltan maaraatoonii ilaalaa. Deema wolfana girri jedhanii tiimii wal qooddataa deemu jechuudha. So kan dursu jira. Ilaalaa mee viidiyoo kana. Look ispermiiwwan kunniin eessa deemaa jiru? Gadameessa keessaa ol ba'anii gara ujummoo gadameessaatti deemaa jiru. Ujummoo gadameessaa mana deemu. Garli friendii isaanii barbaacha deemaa jiru. Garli friendii isaanii barbaachaa fi as keessa deemaa jiru jechuudha. Eenyuun barbaadu? Hanqaaqutti barbaadu. Hanqaaqutti cabsanitti seenu. Fakkeenyaaf atileetiin tokko fiigee dhaqeetu geeba fudhatan maratti. Geeba sana fudhachuudhaaf waan caachuudha. Geebni immoo bakka biraatti hiika biraa qaba. So akkuma argitanii wal dorgomaa jiru. Fiigicha hamaarra jiru. Fiigicha fiiganii eessa gaarii hanqaaquun sun ta'aa jirti. Ujummoo gadameessaa keessa ta'aa jirti. Baay'ee ujummoon gadameessaa baayoloojii irratti yoo yaadattu ta'e bakka itti fertilaayizeeshiniin gaggeeffamudha. Kana jechuun hanqaaquu fi garli fireendonni lamaan yommuu jalqaba garli fireendii keessan argitan boyfriendii keessan eessatti beellamtan jalqaba. Akkuma kanaa hanqaaquun ispermii kaaffee fallopian tube yookiin immoo ujummoo gadameessaa jedhamu keessatti beellamtee jirti wal beellamanii jiru jechuudha. Achitti kan isin duuba hanqaaquun kun immoo maal gooti beektaa rakkin ishee boyfriendii ishee miliyoona 100. Kana jechuun ispermiiwwan miliyoona 100 ta'antu dhufaa jira jechuudha. Isheen beellamteetti keessaa kan danda'e gala maal nagal jettee teessee jechuudha. Ajaa'iba garuu ajaa'iba. Humna meeqatti wareegne humna meeqa loltuu meeqatti wareegne as geenye. Dhiironni aarsaa baay'ee kaffalanii mucaa godhachuu keessatti. Aarsaa guddaa kaffalanii ispermii miliyoona meeqatu wareegan misaayila meeqaan dhume jalaati jechuudha. So look argaa jirtu. Hundi isaanii ishee qabachuudhaaf itti deemu. Garuu kana keessaa ispermii jabaa humna qabu kan ispoortii hojjetu kan cimaa ta'e dargaggeessa kana qofaatu lala viidiyoo lala. Baay'ee isaanitti seenanii mataatti galchanii garuu waa fudhachuu hin dandeenye. Seenan itti jiru baay'ee isaanii dadhabanii deebi'u ofirraa deebisan. Dhumarratti lala hanqaaquudha kun keessoo hanqaaquuti. Hanqaaqu kana keessa kan galu look ofirraa baafata kootii isaa agaa beektu gaa. Yeroo ati manaaf abbaan manaa wayyaa ofirraa baafatu wayyaa isaanii ofirraa baafatanii gara beektu. Akkuma kun wayyaa isaa ofirraa baafataadha kun baafataadha. Look. Yaa barattoota fayyaaf yoo ta'e nan ibsa maal akka ta'e kunniin maal akka ofirraa baasu zoona pelisuudhaa kan jennu kanneen jedhu kanneen kan cabsanii seenaa wantoota kootii isa eksternal kootii isaanii kan isaan ofirraa baasan maal akka ta'e garuu audiensiin koo baay'ee namoonni barattoota fayyaa waan hin taaneef barattoota fayyaa yoo barsiisu more deeply maal akka ta'e ni ibsitaa fi garuu argaa jirtu itti seene bakka dhufe itti seene illum bakka taabbaatu irraa fudhate durbummaa seene argaa jirtu kun eessadha ujummoo gadameessaa keessatti gaggeeffamaa jira wal argatanii isa booda afaan fayyaati waan baay'eedha bakka lamatti qoodamanii log bakka 4 bakka 8 jedhamee like you see
akkuma argaa jirtan isa booddee blastocyst kan jedhamu erga jummoo gadameessaa keessatti wal baranii wal bilcheeffatanii booddee mana isaanii jaallatanii kana booda nuti gaara dhaabbanneera jedhanii gara gadameessaatti gad bu'u blastocyst hubadhaa amma gara gadameessaatti gad dhufanii jechuudha dhufanii isa booda gadameessatti maxxana argaa jirtu wanti qalloon gidduu suni karatti daa'imni tokko dhiiga haadharraa nyaata niitireentii garaagaraa karaatti argatudha. Daa'imni guddataa jira laalaa jirabbi. Look! Placentaa akkuma kan immoo umbilical cord kana keessa ujummoo dhiigaa jira jechuudha. Ujummoo dhiigaa fuudhuuf deebisu. Argaa jirtu. Look! Guddatee deemee dhumarratti nama ta'ee namni kun ji'a 9 guyyaa 280 booddee gadameessaadha keessaatii akkuma argaa jirtan jechuudha. Nama dhibu godhu. Nama dhibu. Aarsaa baay'ee kaffalu dhiironnis dubartoonnis ta'e shamarranis aarsaa baay'ee kaffalu. Haala kanaan uumamnee arra geenye jechuudha. This is blessing by the way. Kun eebba guddaadha. Hubattanitti dhiyaata. Baay'ee namatti tola. Saayinsii namni ittiin uumame yoo ilaaltan akka kan isa booda mucaan kun gadi ba'aa jireenya jiraachuu jalqabee si Adam Mahammad Caaltuu Tolaa Toltuu Biniyaam Naafiyaad hunduma keenya ta'e jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Baay'ee akkatti gammadan abdii guddaan qaba. Hanga dhumaatti namoonni nu hordoftan qofti jechuudha. Ammas viidiyoo kana ni maxxansaa share godha. Yeroo isin jiru liinkii qofa. Adaraa viidiyoo kana immoo Facebook irratti daawwannoo gootanii maxxansinaa. Linkii isaa share nu godha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Kun Dr. Naafee Argeetudha. Ulfaadha.